Hundinuu adda addummaa qaba garuu rakkoo cimaa keessan ani Finfinnee gahuu kottu mataasaa baay'ee seetaniin dinqisiifadha yoon Finfinnee yoon gahe amma immoo dhufee Awurooppaa kana yoon gahu immoo siruma isaayyuu nama samiirraa gadi bu'ee natti fakkaata malee rakkoo cimaa keessan darbee namni gargaaru dhimnaan waggaa 3 qonnaatti gadi taa'e waggaa 3 kana keessatti yeroo laman karchallee bu'ee hidhamee yoo qeessu barannu turre midhaan qunna tokko geessinaa ji'atti fi muka tokko baannee gufuu tokko geessinaa fi namicha qeessiif. Reeyoo nyaadhee yookaan laaqana yookaan irbaanii nafa akkasumatti nima barumsa koo cineen nadhee fiffixee ka'een hoteela kootti ol baheen maallaqa isheen qabu waan paantii ko jalan okfadhe rafe halkan qixxee gaafan galagalu ka'u jiru horiin inni naannee gara hudduubatti miliqeera horiin iddoon ani kaayee jala iddoon dhaqse jala utaalee gaafan sirreerraa ka'u narraa fudhatanii jedhee dhufe akkas taane afaanichi jaa afaan Amaaraa ta'ee fi anatu afaanii ka ture amma garuu inni baay'ee na gaddisiisa yoon kana yaadu waaqasitti agarsiisu maaliifi hunda keenya arfan keenya hin dandeenya afaan Amaaraa namichi duwwaa jaan dandeenyee fi afaan Amaaraatti fayyadamna abbaan alangaas hundi isaanii isaan gaafatan hin beeku yoon ani namichaaf jedheen afaan Amaaraa haasaa ture jechuudha. Jaa afaan isaa Amaaraa jaa ta'ee fi ammatti akka balleessaa guddaatti natti dhaga'ama guyyoos hojjechaa turre jechuun sisteema isaati maal gochuu dandeessa. Akkam jirtan hordoftoota OGMC qophii imala jireenyaa Dr. Taammiruu Mallasaa darbe keessatti bu'aa bahii isaan keessa darban rakkoolee uumamaa fi namtolcheen qabsoo akkamiin akka irra aanan akkasumas bakka namni hundi afaan Oromoo dubbatutti dirqamaan sirna simaabaloo himaa afaan Amaaraatiin hojjechuun hangam akka sirnichi gadi qabaa yookiin cunqursaa akka ture nutti himan. Dr. Taammiruun jireenya mataa isaaniitiifis yeroo waa hojjetan akka nama biraatiif illee bu'aa buusutti hojjechuun waan yeroo dheeraa irra turan. Isaan garuu ani kana namaa godhe jedhanii dubbatu hin jaallatani. Qophii keenya har'aa fi isa xumuraa keessatti illee kanuma mirkaneessanii itti dhiyaadha. Ani illee dhugaa dubbachuuf amma kanaatti baay'ee nama gargaareera jedhuun natti ulfaata. Maaliifi carraan jiru iyyuu amma asitti nama gargaaruu dandeessa carraan isaan jira. Durii yooniniin dukkaana qabu namni dhufee na gaafata akkatti yoon koluu galummaa gashuu barbaadee akkaman godhaa abukaattoo akkamittan argadhaa yoo dhimmi koo didame maalan godhaan jetti anoon jedhu namni dhuunfaan dhufeetti himtaan didduu afaan maallaqa yoo irraa gaafachuu baattesi gorsitaatti himta malee callumatti ofirraan ariitu garuu bal'istee guddaatti akka hojjetamuutti qabutti hojjetteera jechuun rakkisaadha maaliifi biyyoon hambiraan uummanni hambiraanii mataa isaanii biiroo qabaatanii saba isaaniif gorsuu gargaaruu abukaattoo bira geessuu afaan hiikuu fi kana gargaaru gamtaa wayii dhaabbatanii kanan goone nuyi
innan illee ofii koo dhuunfaadhumaan xixinnoo muraasa hojjedhe irraa kanaaf waa'ee guddaa ta'e iddoo guddaa godhatu gargaarsa waan nama kanaatti natti fakkaatu waan goone amma garuu asitti dhugaa dubbachuu fi amma bilbilaanis iddoon deemutti kaardii konan kennaa mana murtiitti yoon argeessi poolisii biras yoon arge iddoo hundaatti rakkoo yoo jiraate naa bilbilaan haqunnamaa inni amma biyyuma Jarmanii iddoo adda addaatti ijoolleen naa bilbilu rakkoon kee maalidha akkas yoon godhe maal ta'u yookaan immoo yoo waan tokko rakkoon jiraate WhatsApp irratti naa ergaa jedhaa achisa booddee isaan dubbiseen gabaabsee samaraayizi godheen kana jedha qabiyyeensaadha yookaan bilbileen itti akkas kun baay'ee xinnoodha garuu wanta guddaa iddoo guddaa ga'uun itti jiru miti jechuudha. Kana caala nama gargaaruu hin danda'amu. Namni waa hedduu hojjetu guddaadha hin jedhu. Kanaaf isin waan hojjettanii faayidaan isaa hojii keessan irraa argamee namatti dubbataa jira. Haa ta'u gorsa waan keessa dabarsitan keessaallee waan amma isinillee gootanii jettan irraa waa lama isin gaafachuu barbaada tokko namoonni keenya biyya alaatii biyyarraa baqatanii dhufan yoo biyya kana seenan tokkoffaa biyyarraa baqachuunuu bu'aa fi miidhaan isaa maaliif jedhu waan garaagaraa mana murtiitis poolisii birattis waan argitaniif irraa nutti himtanii erga dhufanuu maal godhuu qabanii karaa seeraallee ta'uu baatu akka nama ofiisitti wanni isin namoonni yoo dhufan maal ta'uu qabanii waan jedhullee yoo wanni nutti himtan jiraate karaa immoo hawaasota Oromoo biyya garaagaraa jiran amma bakka olii gadi deemnutti hawaasni Oromoo bakka hedduutti bakka itti namni mee ganda keenya wayii dhaqnee achii nama keenya dubbifanna seentarii wayii qabna jedhee irraa deemu xiqqaadha. Yoo jiraate suufi sa'aatii murtaa'eef bakka itti kennanii fi deemu. Naannoo waan nama keessa jiraatu iyyuu fudhachuun hin danda'amu. Maal godhuu qaba hawaasni Oromoo addunyaa irra jijjiiru kunneen dhugaadhaa bakka biraatitti yookiin gurdaalee warri qaban jiraachuu mala warri hin qabne kuni akka hawaasa Oromootitti gadi dhaabatee waan tokko seentarii wayii qabaachuu fi maal godhuu qabanii kan marraa osoo hintane. Rakkoon keenya guddaanii beekna hundi keenya iyyuu waan kana dhoksinu miti tokkummaa dhabuudha. Kun biyya keessattis biyya keessaas asitti hin calaqqisa. Maaliif Oromoo yookaan saba wajjin biraa wajjin hin jiraatu yookaan wal duukaa waliin ta'u baay'ee na dinqa. Matuma mataa keenya keessa mana keenya jiraannaa biyyoota ambaa biyyoota keessa jirru wajjin walitti makamnee jiraachuun hin dandeenyu jechuun biyya sus keessa jiraatta garuu han jiraattu mataa kee mana kee keessa jiraatta malee seera isaanii kabajjee aadaa isaanii ammas ta'e fudhattee wajjin jiraachuu irraa dandeessa malee ollaallee taatee wal arguu wajjin haasa'uu hin dandeessu hin beektatu. Garuu saba kee afaan kee aadaa kee nama danda'u nama wajjin walitti dhuftee wal gargaaru gaafa du'aa walitti deemuu dootan yeroo cidhaa yeroo rakkoo wayii jiraate Oromoon baay'een fakkeenyaan tokko yoo hojii harkaa beeka ta'e tokko muuziqaa gochuu danda'e gaafa cidhaaf achitti dhufee akka wal jijjiiruu yaada akkasii walitti dhufu seentarii nama barbaachisa. Rakkoo guddaan Oromoon qabu tokko mana mataa ofii keessa gashatanii godoo xinnoo ishee dhabuudha. Guddaa walitti nama qabuu danda'u tokko sadha. Kanaan dura akkuma siin jedhee namoonni deemanii dhumanii malee Berliin ture. Berliin Oromoo seentariin beekamaa ture. Dur namni Raashiyaatii dhufee yookaan Chekoslovaakaayitii dhufee achi faa bula namni amma koluu galummaa kennu achitti gorsamaa ture. Oromoo maqaa isaayyuu Berliin mishiniin beekamaa ture. Oromoo East Afrikaa Oromoo mishin maal waan jedhamu jira ture. Isaan baay'isanii cimoota ture nama gargaaraa turanii Oromoo seentariin Berliin baay'isee beekamaatti ture. Kanaafi ani namoota gorsuu natti jiru ani jedhu ani amma danda'ametti namni gamtaa uumuutti jira. Maaliif biyya alaa keessa biyya keenya keessa jiraanne saba keenya wajjin jiraachaa jirra miti. Biyya alaati immoo nama biraa wajjin jiraachaa miti. Mataa keenya godooma keenya keessa jiraachuurra gamtaa uumnee walitti dhufnee aadaa keenyas guddisnee yoo walitti dhufne ijoolleen keenya walitti dhufu afaan isaanii guddisatu aadaa isaanii baratu. Ankanaachi Oromummaan unumarratti hafaa jechuudha. Maaliif ijoolleen yookaan biyya dhaloota biyya susii kanas badaasin fudhatanii amma biyya Jarmanii kanatti ijoolleen yeroo baay'ee gurraachummaa isaaniitti rakkoo qabu isaaniitti dhaga'ama kindergaarteniitii kaasee
yookaan aadaa keenya hin beekani yookaan aadaa biyya naan beekan yookaan biyya kanatti fudhataman qabanii iddootti hafu ijoolleen keenya kan akka hin gooneef immoo walitti dhufuun nu barbaachisa. Walitti dhufuu jechuun sentarii uumanii achitti nama gorsuu, nama walitti fiduu, achitti bunallee danfisanii nama haaraa dhufee baga anaa dhufu jettee gargaaruu, abukaattoo bira geessuu. Kanaaf amma nuyi hawaasa tokko dhaabnee isatti carraaqaa jirra. Sentarii banachuudhaa fi amma gara fuulduraatti deemaa jirra. Amma Heesen keessatti mana hawaasa Heesen jedhama, hawaasa Oromoo Heesen jedhama. Heesen jedhama. Wallaahi isaa argee jira. Naannuma kana qabatamoo the whole Kuni inni hammatu Heesanii fi naannoo ishee nama jirudha. Fagoodhaas namni yoo dhufe rakkoon qabnu ni Oromoofitti makannee kaayyoon keenya tokko aadaa keenya guddisuu, saba keenya biyya alaa jiru kana walitti qabnee gargaarsas yoo barbaachisaa ta'e biyya keenyaafis biyya keenya jiru sabas gargaaru. Harka caalu garuu asitti warra saba biyya kana keessatti akka miilli isaanii lafa qabatu, akka maatiin walitti dhufee wal baru, akka aadaan keenya akka saffi akka guddatu kana hundumaa irratti maddii dhaabanna jennee yaadaa jirra. Kanaaf amma gara fuulduraatti egaa yoo carraan yoo nama baay'ee soorachaa jirra. Yoo nu fiixaan nu ba'e Oromoo sentarii tokko Firaankoortitti banna jennee wal'aansoo qabaa jirra. Kuni nama baay'ee nu fiduu walitti nu fiduu danda'a. Fakkeenya warra kaaniifis ta'uu danda'a jedheen abdadha. Dhaamsi ani qabu tokko kaayyoo ilmi namaa kaayyoo qabaannaan fayyaan jiraannaan kaayyoo sus irratti hojjennaan ani fiixan baanee fi hin qabu jechuudha. Ani mataa koo irratti ani himuu barbaadu, ani mataa koo keessa darberraa kaasee himuu barbaadu waa kaayyeeffachuudha. Kaayyoo qabaannaan ilmi namaa waan tokko hin godha jennaan isarratti hojjennaan fiixaan hin ba'a hundinuu. Fakkeenyaaf ani amma yoo inni high school galuun baree akka koo yuunivarsiitiin jiru. Achi yuunivarsiitii kana nan galaan jedhe. Abooddee yuunivarsiitii galee scholarship jira biyya alaa ga'uunaan isas nan godhaan jedhe. So as nan dhufee asii baradhee maastersii korgin fudhaa doktoreetii fudhachuun natti jira. Kana isarratti immoo wanta tokko baafachuu itti yaaduudha. Yaadanii immoo akkamittan hojiirra oolcha jedhanii immoo irratti hojjechuudha. Sabooddee hundinuu fi tokko kana. Lammaffaan namoota biyya alaa sila kaastee turte biyya alaa dhufuu fi rakkisaadha. Gaarummaan isaas gadheensaas jetteetta. Biyya alaa dhufuu ani gadheen jedhu gaariidhaan jedha. Maaliif namni biyya isaa gadhiisee dhufee asitti biyya guddate kana keessatti miilli isaa lafa qabannaani nama baay'ee gargaaruu danda'a nama keenyachi. Nama baay'ee jabanuu danda'a. Kanaaf investimentiidha jechuudha namni tokko iddoo yoo dhufe. Kanaaf yaada mataa kootti ani dhufaatiin nama biyya kanaa dhufee koluu galummaas ta'ee karaan biraatiin namni biyya na jiru gaariidha. Oromoofis isa maatii isa biyyatti hafeefis hin jedha. Garuu asitti maaltu nu eegasa jedhu waan guddaan. Biyya alagaatii aadaan hanbiraa, bifti hanbiraa, afaan hanbiraa waan baay'een isaa jaanutti jijjiiramuu fi asitti cimnee saba kana keessaa hanfudhachuun nutti qabu. Saban ani keessa jiru fakkeenyaaf amma warra Jarmanii irraa fudhachuun nutti qabu. Fakkeenyaaf warra sa'aatii eeguu, sa'aatii kabajuu beellamaa irratti. Dhugaa dubbachuu, hojii irratti cimuu. Warra kun nama hundumaafuu wanta gaariidha. Isa akkasii kanarraa fudhanna isa gaggaarii isaa fudhanne achumaanis immoo aadaa keenyas dabarsinee kennuu baruu nutti jira. Sirnaa fi seera biyya susii kabajuu isarratti namni baay'een hin gorson yeroo baay'ee biyya amma jiraannetti amma keessummaa taanetti wanti biyyi nurraa barbaadu biyya keenyatti namni tokko dhufee halagaan otoo achi jiraate Oromiyaa keessattis akkasuma irraa eegna. Kanaaf seeraa fi wanti biyyi kuni tume hundumaa fudhannee seeraan jiraannaan guddachuu dandeenya, nama ta'uu dandeenya, hojjennee cimnee mataa keenya dandeenyee maatii keenyas biyyatti gargaaruu dandeenya. Kanaaf wanti biyya alaa nama geesse tokko rakkoo haala jirudha achi. Sabooddee immoo as ta'anii immoo mataa ofii danda'anii biyya ofii gargaaruun immoo rakkicha akka irraa cabu rakkoon biyya susii irratti saba ofii irratti saba ofiif gargaarsa jaa ta'ee fi kanarratti
cimsinee hojjechuun nutti jira malee namni biyya alaa deemee koluu galummaa gaafate yookaan rakkoo biyya irraa bahee dhufees gargaarsa biyyaa fi saba isaatii jedhee yaadani mataa kootti. Amma miidiyaan Oromoo babal'atee jira. Miidiyaa Oromoo babal'ina qabu kanaa fi gariin namaa miidiyaa kana baay'isuurraa tokkichuma jabeessutu gaariidha jedha. Gariin namaa immoo baay'achuun baay'ina uummata keenyaatiin waliin geetu kana caalayyuu baay'achuu qabaa jedhus jira. Garuu immoo miidiyaan jiru kunniin dhugaa qofarratti yoo hundaa'ee hojjete dhugaa ta'innas akka Oromootitti dhugaatiin ol baasee addunyatti himachuuf illee gaariidha. Fudhatamallee qabaa kan jedhutu jira. Yaada kanneen keessatti isin yaada maal qabdan? Ani dhugaa dubbachuu fi miidiyaan baay'ate rakkoon qabu. Sabni atuu jetteetta saba miliyoonii 50 olii fi miidiyaan baay'inni rakkoo waan fidu natti hin fakkaatu. Pluralizim baay'ee barbaachisaadha. Isa keessa dabarsinee guddina keenya bira qabnee hacuuccaa Oromoo irra gahee irraa kan qabnee reefu jabanataa jirra. Miidiyaan maal akka ta'e warra kaantu qaba malee Oromoon hin qabu ture. Kanaafi miidiyaan haaraa ijaa ta'ee fi Oromoo fi bitaa namatti galuu danda'a. Garuu baay'inni isaa yaada mataa kootti rakkoo hin fidu. Maaliifi hundi isaanii oodhaan jalqabu oodhaan dhumu. Oromoo oodhaan jalqabanii oodhaan dhumu amma akkas ta'etti kaayyoon isaanii saba Oromoof amma hojjetanitti saba Oromoo gargaaruu aadaa Oromoo guddisuuf amma ta'etti walirratti hojjechuurra sabaaf hojjechuu barbaachisaa. Walii akkama isaanitti wal ilaaluurra wal gargaaranii iddoo hanqatetti walii kennanii yaadas ta'ee maateriyaalis wal gargaaranii wal duukaa wal cimsanii gaafa sabni keenya bilisoo'ee guddaa ga'ee sabooddee irratti mari'atanii miidiyaan kunis nu barbaachisa moo nu barbaachisu kan jedhu irratti amma yeroo wal'aansoo cimaarra jirruu fi kanaafi baay'ina keessaas gaariin ijaa argamuu danda'uu fi akka yaada mataa koottanii akkamitti uni qabna akkamitti maaneejii goonaa rakkoon yoo adda addummaa yoo jiraate isa akkamitti karaarra buusnaadha malee akkuma jedhetti ani mataa kootti miidiyaan baay'atee fi rakkoon Oromoo irra gahaa jedhee manuu. Amma yaadni amma miidiyaan baay'ates yaadni baay'ata namni keessaa filatee fudhata abbaan danda'e cimee itti fufaan kaan yoo dadhabeen dhiisaa jechuudha nama horachuu yaada haaraa fiduu wanta Oromoof gargaaraa barbaachisaa ta'e irratti halkanii guyyaa hojjechuu kanaan saba keenyaaf yaadnee hojjenna taanaan miidiyaan nu barbaachisa malee miidiyaa tokko lama duwwaan nu barbaachisaa hin jedhu biyya Jarmanii hin jiru biyya Jarmanii fakkeenyaaf miliyoonii 83 nuyi biyya kana amma yeroo darbe akka hin dhaga'etti piroogiraamiin televezyiinii 445 oltu jira biyya kana keessa televezyiinii raadiyoon itoo hin dabalatiin jechuudha. Kunan agarsiisuu maa inni kana keessaan mootummaa lama jira tokkoffaaf lamaffaan jedhanii isaanii amma immoo mataa isaanii akkuma warra OBN fi akka jedhan warra Amaaraaf akka Itoophiyaatti akka jedhan immoo mataa isaanii immoo jalatti jiru isaan jalatti immoo warri mootummaa ta'an isaan mataan isaanii taanaan mootummaa irratti waan tokko arginaan isa loogii hojjetan isa kan Afrikaa maaloo irraan fadhu sirriitti hojjetu hojii isaanii joornaalizimii sirriitti warra hojjetanii mootummaallee ta'ee mootummaa irratti waa arginaan garuu gargaarsa mootummaa horii baasneetiin mataan keenya baatii nurraa citaa isaan inni kaan garuu dhuunfaadhaan jiraata. Dhuunfaadhaan jechuun waan irraa argatu beeksisaan argatu waan baay'eesaa sarraati mataa isaanii gargaaranii jiraatu. Kanaafi rakkoon Oromoo ganillee waa'ee miidiyaa baay'isee yoon beekuu baadhellee amma miidiyaan jiru beeksisa godhee horii argachuu dhiisuu danda'a komershaaliyan ta'e gara fuulduraatti dhufuu danda'a gaafa sabni keenya dammaqee waan jedhu amma ammaatti garuu inni jiru moor poolitikaal irratti bobba'ee saba dammaqsuu saba kaasuu natti fakkaata. Kanarratti waliigalteedhaan walirratti ka'uurra wal duukaa hojjechuun danda'ama 3 4 5 10 yoo ta'e rakkoo waan qabu natti fakkaatu karaako rakkoo yoo uumame sus fuudhanii afarsanii qilleensatti kennuurra kana wanta warra nu bushaa turan irraa wanta fudhanne gadheen tokko jira baalti'uu nama walitti naquu Oromoon aadaa akkasiin qabu qulqulluudha tabbatti ganama boroo ka'ee walitti dhufeeti daariirra balbalarra taa'anii yookaan yoo aduun baatu ganama ka'anii nama araarsu dubbina hafuufuu wal bira darbaa kanaaf rakkoo yoo jiraate waa'ee Oromoo ergi ta'e waa'ee yoo ta'e hundi keenya
rakkoo yoo jiraate nafa hiiknee gara wal'aansootti bobba'u nutti qaba malee miidiyaan baay'atee fi diina walitti ta'uun barbaachisu yookaan wal loluun barbaachisu yaada mataa kootti jedhan. Asitti akkuma asitti manni dukkaanni Oromiyaa jedhamu jira isatti aanee kana mana kanatti namni akka dhufee wal arguu wal rakkoo yoo qabaate asitti akka dhufee nutti hundumaa jaa barbaannuu fi isinis yeroo barbaadan hundumaa welcome koottaa rakkoon hin jiru mana keessanii jechuudha.